Haye. Oromoo tana kabaasu Jawaar Mohammed qofa obboleessoo. Wassalamu alaikum. That's it. Ejjiroo obboleessoo. Kuwwani benefited everybody was going hadda laali. Nafxanyaan ka dhufaa jirtu. Yeah. Abiyyiin miti kan jara barbaaddu bar. Obboleessoo biyyi. Abiyyiin yoo barbaadde achuma keessa waliin dalagaa jiranii walumaan jiranii. Right. Walumaan dalagaa jiran. Achi keessa summii nyaachisanii ajjeesuu danda'u barbaadde yoo barbaadde ajjeesuu danda'an kibrit faata achuma keessa jiranii Daani'el kibrit faata achuma keessa jiranii. Of course. Dhukkee irraa kaasuu danda'an Abiyyi yoo barbaadan. But they are not going for Abiyyi. What they saying is Oromummaa balleessinaadha. Akkana. Mootummaa እናጠፋለን ድራሹን እናጠፋለን ወደ ማዳጋስካር መልሳችኋለን ጀራ ጅረን Right. welcome back ገለጋልፍተን ማዳጋስካር isn't deebisnaa ጀአ ጅረን ይበሪ ስናዳ ባላ አብይ ኦር ታዬ ደንዳው ስናዳ ባድ ብልጽግና Boorana madawala bulati sinindif no echa jirani bar. ኢትዮጵያ የአማራ ናቲ ጀአ ጅረን ኬና አሞ ሀዳ አስገርገሌ ወልመኛታ ወልኛቹ ማለ ወን ተከወን መሪን ጎዳማ ጅርጅሩ ሃዮን መሪአቱ دكتورون مرياتو تورتورون مرياتو والله so sad والله لاني cyber break يما social media نفتنيان غولا جرتو كانا they playing a game they playing a big game go back to Twitter gubayo lalte YouTube yo lalte TikTok yo lalte Facebook yo lalte they control all the medias what they talking about 4 ኪሎ እንገባለን ጋላ እናጠፋለን ጃል Abiyyiin balleessina nama jedhanii kenna gammaan. Enjiru Abiyyi maa. Nafxanyaa Abiyyiin balleessina jetteen dhageenyaan. Right. Oromummaa fi Oromoo daaraa gooneeti Madagaskaarii gallaa ka jedhu dhageenya. I don't know uummanni gari Oromoon si afaan Amaariffaa birii dhageetti moo kan dhageenyu ka jedhu dhagaan garagara. Gartaaraa miti na dhibdeera. Taanaa martanii dhibdeera. Amma yoo namni akkana jedhu beektaa. Horiin gadi yaa'eetiin bilchiginnaa taatanii bilchiginnaa nurra deeggartanii jira. No bilchiginnaa deeggaraa jiru bilchiginnaa we don't give a damn about that. Laal wanti nu jedhaa jiru yeroo sanatti waraana bilisummaa Oromootii fi OPDO yookaan bilchiginnaan tuni osoo herreega isaanii walirraa buusanii booda diina hadda afaan banee as deemaa jiru kana afaan tokko taanii odoo ofirraa dhaanii fedha kenna nuti abbaan fedhe achi booda yoo barbaade abbaa walaa qabattu yoo barbaade bilchiginnaa irraa ta'uu Daaraa walaa gootee fedhe daaraa walaa goota achi booda garuu adda ammoo kan badaa jiru dirreen kubbaan irratti taphatamuu deemtu Oromiyaadha obboleessa kiyya. Wallaahi fishkaan afuufamee jennaan nafxanyaan takka fishkaa afuuftee wayita akkana jedhu nafxanyaa sodaanneeti miti. Ummata keenya kan miskiinatu dhumata. Haadha teenya iddoo abbaa keenya iddoo ilmaan daa'immantu dhumata Oromiyaa keessatti qabeenya daaraa ta'a. Wanti jedhaa jiru yookaan bilchiginnaan ofirraa dhoggiti faannoo beeki. Amma daaraa godhu jirti. Daaraa dubbiin sanii miti. Faannoo Oromiyaa keessa jirtu ganda kan kee jirtutu ol ka'eetiin hawaasa keenya daaraa godha. Amma gaduma baaniitii waan godhan beektaa manuma amantaa tokko balleessan yookaan gubawaa godhan gaafa kana lolli guddaan ka'a jechuudha. Lolli bakkeen ka'u asitti. Malee faannoon yookaan uffata adda Oromiyaa wanni gooti miti. Wanni beekamuu qabu lolli kun ka irdeemamu qisee boolla hallayyaa meeqa bu'ee ummata gana gammachiisuuf waa meeqa godhaa ture. Kan ardaan tana itti deebi'ee mootummaa gaallaa jedhee isaan itti deebi'ee ummata kana bilxiginnaa kana abaaraa bilxiginnaa qofa osoo hin taane ummata Oromoo akka ummata maqaa balleessa dhabamsiisuudhaaf wal ijaaree deemaa jiru kana akkana sheer godhame sheer godha oolumaa deemu sheer godhaa isin homaamti digdammaan kun ammas dabarsaa isin gara guruppiilee. Okay nuti akka Oromootti maal godhuu qabna yaa ummata Oromoo. Mootummaa bilxiginnaa gaallaa mootummaa Oromoo jedhanii nuun arrabsaa jiraniimi. Bara kana. Soo nuti maal godhuu qabna bakka kanatti maal godhuu qabna maaltu nu barbaachisa. Abaa olleeni waraanni bilisummaa Oromoo olleen achi
ibsa garaagaraa baasee lola akkana maarree daangaa Oromoo akka seen daangaa tiksuu fi maarree lolli sun dhaabbachuu qabaa maarree jechuu osoo hin taane ilaalcha siyaasaa keessoo keenya jiru achi keenya akka Oromootti baraaramuudhaaf walitti dhufuun dirqama ta'a jechuudha. Bosona keessaa maal nu goote yaa waraana bilisummaa Oromoo? Yaa bilxiginnaa ati akkamitti yeroo kanatti waraana bilisummaa Oromoo waliin haal duree hunda mijjeessitee tokkoon mari'achuun akkamitti akkanasitti ulfaate? Mootummaa baana yookaan nama dhaga'u taate kun silaa nama dhaga'u beekta. Isin hunda isinirra deemuudhaafan dhugaa rabbi. Isin hunda isinirra deemuuf waraanni bilisummaa Oromoo sababa takkan qabu nagaya biyya sanii nagaya Oromiyaa buusuudhaaf sababni inni ala taa'ee waraana bilxiginnaa yookiin ammoo humna addaa Oromiyaa yookiin ammoo ilmaan Oromootiin wal rukutuuf hin jirtu jechuudha. Mootummaan kunis sababni inni karra yookiin ammoo balbala nagayaa saaqee wal mariidhaan teessorra taa'anii isaan waraana bilisummaa Oromootiif dhaabbolee Oromoo hundaa walitti fidee nagayaaf tasgabbii biyya saniitiif diina waloodha nurra duulu kanaaf jecha wanti isa mariisisuu dhoorgu tokkolleen hin jirtu jechuudha. Annati mul'atu yaa yoo isin mul'ate hin beeku jechuudha. Maaliif marroonis uummata Oromoo bilisoomse jedhe yoo ala jiraate kunis maqaa Oromootiin yoo aangoo harkaa qabaatee lakkii Oromoo anatu bakka bu'aa kan jedhu taate isaan lachuu ilaalcha siyaasaa qofatu gargariidha. Wanti isaan atakaaroo itti uumee diina ardhaan tana waraabessa nu nyaachuudhaaf deemaa jiru kanaaf akka saaxilamnu nu taasise isaan taasise maaltu jira yaa obboleen kiyya? Deerisnati hin barra. Waraanni bilisummaa Oromoo sababa tokko malee deebuu qaba obboleen kiyya dhufuu qaba. Hatattamaan akka emerjensiitti walitti dhufanii araara buusanii uummata kana qulqulleessuu qofa. Uummata kun qulqullaa'uu qaba. Isin galaami. Warri nama nyaata waraabeyyiin kun asoosilaa gaafa jalqabaa ija diimtuutti agarsiisanii akkuma Tigraay akkuma TPLF waggaa 25 miti waggaa 100 akka bulchinaa jechuu biyya sana obboleessa kiyya. Ushurururu godhee Abiyyiin Ahmad uummata kana dura deemuuni ardha hallayyaa inni keessaan baane qotanii fi keesseessanii jiran jechuudha. Amma faakti wanni nuti naannoo Amaaraatti dhagaa jiru dhugaa rabbii waan fokkattuudha waan asirratti dubbachuudhaaf hedduu nama saalfachiisu jechuudha. Maaliif hidhannoo isaan waggaa 4 dura sababa TPLFiif hanga funyaanitti hidhachiisan hidhannoo meeshaalee gurguddaa waraana naannoo Tigraay irraa saamanii galfatan humna addaa naannoo Amaaraa isaan waggaa 27 guutuu hidhatan ummanni kun ummata takkaa agartee hidhannoo hiikkateem jechuudha. Ummanni kun ummata takkaa hidhannoo hiikkateem jechuudha. Akka ummatattu ummata qawwee qabu meeshaa waraanaa qabaachaa ture jechuudha. Ummanni kun lola TPLF fi lola mootummaa akka carratti itti fayyadamuudhaan hidhannoo gaarii hidhatee jechuudha obboleen kiyya. Mootummaan kunis akka gaariitti hidhachiise ardhaan tana liyyuu hayliin naannoo sanii haa hiikkatu jedhee mootummaan gaafa labsu hiikkachuu didanii isaan bosona seenuu ni yaadatamaa jechuudha. Warri sun hanga ammatti ni hiikkan hidhannoo amma dura saamaa turan naannoo Amaaraa Tigraay keessa kan naannoo Amaaraa keessatti owwaalan kan agartee mootummaan hidhachiisaa ture hundi isaanii harkasaa jira jechuudha. Soo amma maaliidha? Mootummaan kun hanga isaan meeshaa waraanaa san fixanitti humni namaa qisaasamuu deemti jechuudha. Akka dhageenyutti akka ajaa'ibaa kana dhumaa jira jechuudha waraanni raayyaan ittisa biyyaatis obboleeyyan kiyya. Raayyaan ittisa biyyaatis akka ajaa'ibaa kanatti wal fixaa jiran because uummanni kun waraana agartee qawwee qabaa jechuudha. Uummata isaanii waliin jira jechuudha. Uummata waliin tokko ta'anii hanga mootummaan araaraa fi maarree fi kana jiru isaan dallansuu mootummaa naannoo Tigraay fi bilxiginnaan gaafa araaramtu achirraa jalqaba